Jira jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo karaa toora Iskaayipiitiin kabajamaa fi jaalatamaa hayyuu keenya Jawaar Muhammad kan mana hidhaa waggaa tokko fi ji'a hedduu ol ture wajjin gaaffii deebii gaggeessinaa amma dhumaatti na hordofaa. Tole hayyuu keenya ija keenya kabajamaa fi jaalatamaa abbaa qeerroo fi qarree Jawaar keenya baga nagaan baate jecha mee dur yeroo Ameerikaa turte san hojiin kee maal ture, maal hojjetaa turte? Gaheen kee haala uummata Oromoo wal ijaaru keessatti akkam ture mee? Wayitee caccabte deebisee walitti qooyibaa ture. Kun immoo wareegama guddaa gaafate jechuudha. Qabsoon adda bilisummaa Oromootiin hoogganamus qabsoon Oromoo waliigalas wanni laafa duubatti harkifateef the project was a lot more complicated. Tole jawwee warra qabsaa'ota Oromoo kan dhuman kan jiranis ta'e kamuu lafa kaayuu qabanii nuti immoo abbaa feene faarsine abbaa feene akka feena goona abbaa feene ajjeefna warra jedhan kun akkam godhuu qaban jetteetiniin yaaddaate akka hayyuu tokkootitti yookiin akka beekaa tokkootitti. Tokko seenaan kun tokkorraa kaasee hamma dhumaatitti lafa kaa'amuu qaba. Tole jawwee warra Itoophiyaa aadaa takkatti afaan takkatti alaabaa takkatti jalatti gadi cafallee bulchinaa waan duriin kaasinaa yoo san biyyi guddatti jedhuuf deebiin kee maal ta'ame maal ture? Historical memory of the Oromo hanga jiraatetti Itoophiyaan eenyummaa saboota daayitee lumuxxii taatee as baatu hin jaaramtu. Remember namni yaadachuu danda'uudha qaba. Itoophiyaan lumuxxii taate Akiliiluu Habtewald jaaruudhaaf lafa kaayatan san akka kubbaa saaphanaatti harkarraa dhaabee kan lafa buuse dadammaqiinsa Oromooti dhalachuu sabboonummaa Oromooti. Tole jawwee ka itti aanu ani abbaa fedhee faarsaa abbaa fedhee ol qaba garuu ati ka Oromoo maqaan kaasinii jecha jedhu irratti wal dhabdeen keessan ka jedhan dhageenye. Dubbiin kun akkamitti laalama? Akkami dubbiin kun dhugaadhaa si biratti? Gaafa na kuchiisu kaan san dubbiin tana turte beeku waan biraatiif miti. Okay. Waa'ee Hayila Sillaasee waa'ee Minilik dubbachuu adeemtan nulleen deemnaa. Isaan maal barbaadan? Nu afaan nu qabanii ta'uufii haasa'uu barbaada. Particularly warri amma aangoorra jiru kuni Projektii Itoophiyaa dullattii kaleessaa san deebisuu barbaadan. Sababni hidhaa keetii Haacaaluu ajjeesudha. Haacaaluun ajjeesamee jira. Sillee hidhanii jiran. Sababni Haacaaluun ajjeefamee fi situuyyuu keessa harka qaba jedhaniitti si hidhani. Hanga ati hidhamtee jette immoo abukaatoon keessan Abdu Jabbaar Huseen ajjeefameeti jira. Waan kanarratti situ harka keessaa qaba siin hin jenne. Xayyib shororkeessummaa kana maa sitti harkisan? Shororkeessummaa kana garuma kee maa harkisan? Ati dhuguma shororkeessadha moo akkami? Waan Oromoon keessa dabre kanarra keessa jiru wal bira qabee waan agarsiiseef ummanni ba'aa dhihaa tokkummaadhaan fincilee ka'e. San nutti deebi'aa fi amma kanatti illee wanni godha. Polotika Itoophiyaa namni fidee Minilikii akkasumallee namni ijaarellee Minilikii jedhan. Oromoon as keessaa harkaan qabu jechuu jiraati. Kanaaf ati waan kanarratti wanti beektu jira yookiin wanti qoratte jira? Polotika Itoophiyaa modern politics namni fide Hayilee Fidaati. Maqaa isaa dhageessaa? Warra biraa garuu baay'ee dhageessa. Why? Amma mootummaa ammaa sana fudhadhu. Dura gaafa Oromootti as firoomaa turte sani Baaroo Solko kaasuu gaafa wayyaane Hayileenis, Baaroonis, Jaarranis, Leencoonis hundi haraam turan miidiyaa biyya irratti. Amma immoo suuteedhanitti Taaddasaa ofitti as fidan. Suuteedhani Baaroo fa'aa Hayilee fa'aas as fidan. Amma immoo sanuu dhiisanii jiran. Why? Gaafa maqaan goota Oromoo tokko ka'e waan inni qabsaa'ee fititu as baha. Tole jawwee warri amma biyya bulchu kuni saba bal'aa saba guddaa akka gaanfa Afrikaatitti miti akka addunyaatittuu beekamu kana
tuffatanii maaliif saba biraa jala fiigan? Maaliif saba biraa ofii hammachuu yaadan? Yaadni jaraa maal ta'eeti? Maal yaadaniiti laata? Projektii state assimilation akiluu waqtoolfaa oofaa turan saniif Haile Sillaaseen fa'aa oofaa saniif Oromoon gufuun ta'uu jetteeti kan jala murtee deemte jechuudha. 65 ta'uu 56 waan akkasiiti. Gaafa White House Ameerikaa keessatti mari'attan bulchitoota Ameerikaa wajjin Ameerikaanonni waa'ee Oromoo kana maal jetti? Icciitii wayii tan dho'isaa ta nageetti wayiitu jira. Mee waan sanirraa naa dubbachuu dandeetta naa qooddaa? Dhiibbaa gochuu kan danda'u silaa Oromoodha jette. Maaliif? Moodeliin biyyattiin fudhataa turte. Akiluu waqtoolfaa fudhataa turan maali? Moodelii Faransaay fudhataa turan. Sabaa fi biyya tokko tokko gochuu. Eenyummaa saboota hedduu kana hunda walitti macalaasanii assimileet godhanii olaantummaa aadaa garee olaantummaa qabatee san jalatti eenyummaa biyyaa ijaaru ture. Assimilation policy waliin hordofaa turan. Kana xiinxaltee dhuftee. Tole akkuma guddina isaatiin akkuma bal'ina isaatiin Oromoon diina hedduu horateetiin jira. Sabootaa fi sablammoota 85 oltu jira Itoophiyaa keessa. Achi keessa Oromoo takkatti Abisiiniyaan tuni ni jibbiti. Maaliif jibbiti Abisiiniyaan tun? Maalitti argite? Guddinuma isaa kanaaf jibbiti moo hayyoota qaqqaroo akkasii fi akka Jeneraal Waaqoo Guutuu, Taaddasaa Birruu, Jaarraa Abbaa Gadaatii fi akka Baaroo Tumsaa kanneen fa'a akka keessan bahu beekteetiin hin jibbiti moo maal jibbiti mee maal jetta asirratti ati? Warra Abisiiniyaa qofa miti. Mootummaan Soomaaliyaatillee mootummaan Zayaad Baarreetillee tokkummaa Oromootii fi Oromummaa irraa jibba qaban turan. Tole daawwattoota tiyya kabajamoo jaalatamoo fi ulfaattota turtii hanga ammaa toora iskaayibiitiin Jawaar Muhammad yookiin hayyuu qara haftee gootota kalee Oromoo irraa hafe wajjin taasise kana fakkaata. Hanga kan biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura.